ashama akkam jirtu nagaa keessani yaa bartoota qubee afaan oromoo bakka jirtanitti nagaa isin haa ga'u jedha arqas deebi'ee dhufeera walum akkuma beeknu wal barsiisuudhaaf waa'ee kanarratti xinnoo akka jabeessuu nu barbaachisa bara saba koo akka ga'u godhuudhaaf eegasanii sabni irratti murteessuu ni danda'a. Garuu jalqabaan irratti baay'ee hojjechuu barbaachisaadha. Asirratti gargaarsa keessanan barbaada. Gargaarsa ijoollee Oromoo kan afaan isheetiif quuqamtu hundumaa isheetiifuu guddaas xinnaas dhalaa fi dhiiras kan ta'an hundumti keessanuu asirratti hirmaachuu mirga qabdu. Dhaan immoo isin kadhadha akka kanarratti hirmaattan jechuu kooti. Har'a fakkeenya isiniif yoo yaada qabaattan asirratti kun asirratti barreessee jira imeelii koo akka mul'atutti kaabulchaa jedha kaabulchaa gmail.com dha. Asirratti yaada keessan achumarratti yeroo bartanii bantanii yoo akkaawuntii qabaattan Google irraa jechuudha yookaan YouTube irraa barreessuu dandeessu directly achumarratti yookaan immoo imeelii kana barreessitanii imeelii kanaan kophaatti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Yoo akkaawuntii qabaattan jechuudha Google irraa directly yeroo imeelii sana bantanii jalatti bakka comment jedhu sanatti waan barbaadan erguu barreessuu ni dandeessu. Kan waan hin taane barreessuun gaarii natti hin fakkaatu. Nama barreessisan ana qofaatu ta'e kan dubbisu nama yoo waa tokko gadhee tokko barreessitu namni biraalee ni dubbisa. Eega dubbisee booddee immoo namoota akkamaa akka ta'an kan yaada akkasii kan gadhee barreessan jedhaniitu namatti hin tolu gaariidhaa miti. Yaada kan isinitti hin tolle yoo qabaattan private barreessuu dandeessu. Garuu komentii gaarii yoo ta'e kan gargaarsa kennuu humna kennuu fi kan danda'u yoo ta'e viidiyoo sana jalatti barreessuu ni dandeessu. Gaaffiillee godhuu ni dandeessu. Directly isiniif deebisuu danda'a jechuudha. Galatoomaa. Gara biraatiin qubeewwan akkasitti barra. Isaan meeqaas jiru 1 2 3 4 5 6 isaan jalqabaati warra gabaabaa kan jenne waamnu sana isaan kun immoo warra dheeraa kan godhan ta'an jechuudha. Isaan immoo shanan isaaniitu kan dubbachiistota wajjin dheeraa kan isaan godhu wajjin jechuudha. Example fakkeenyaaf isa kana isa dhumaa kana isin taasisu maal inni asirratti barreeffame kuni kana fakkaata. Kana miti kuni kana jechuudha. Ho inni kuni maaliif ayyaale ha hu hi ha he hi ho lamaanuu qaba. Hi fi hi kan duutuu sagalee duutuu kan jedhamtus qaba. Achirraa immoo asirratti kuni haan kuni asitti dhuftee dheeraa taati. Huun kuni asitti dhuftee dheeraa taati. Hiin kunis akkasuma. Heenis hoonis kanaan addaan bayan. Kanaaf inni haan jalqabaa kana fakkaata. Kana jechuun ha jechuudha. Ha isa kana fakkaata. Maybe sin mul'atu ta'a gara xinnootti achi fagaatee kasitti arginu dandeessu laata? Maybe ifatu jira immoo gara tokkotti ifatu xinnoo irra goree anyway maal jechuu akka ta'e kun kanuma
asirratti barreeffame kun kan as keessa jiran keessaa tokkodha jechuudha. Ta'u amma isa kana akkamitti jechoota barreessuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffanna hamma. Asirratti amma jechoota takka phrase wordii yookaan immoo jecha tokkoo fi jechoota walitti qabnee dubbisuudhaaf yaalla barreessuudhaaf yaalla. Jalqabaan afaan tokko yoo barannu kan jennu akkam. Akkam. Aritani isheen duutuun sun asitti dhuftee asitti akkam. Akkamii miti. Akkamii yoo jenne waan biraati. Kanaaf kuni maal jedha asirratti akkamitti barreeffama afaan qubee laatinii akkam gaaffiidha miti question marketti godhuu dandeenya jechuudha. Akkam double K kan asirratti double K godhisi kan dachaa gootu sana asirraa qabdi mataarraa qabdi kan akkam akkam akka kuni kan kana lama godhu jechuudha. Amma akkam jirtu. Akkam jirtu. Akkam jirtu. Gaaffiidha miti. Akkam akkam jirtu. Akkam jirtu. Nagaa keenya. Nagaa keenya. Nagaa dheeressa asirratti nagaa keenya maaliifi nagaaya akkuma nagaaya asitti baalitti gabaa jimmaatti immoo nagaa jedhama arsiis gara baalitti immoo nagaa akkasumatti fakkaata kan jedhamu nagaa keenya hundu keenya jechuudha. Nagaa keenya. Nagaa keenya. Hundumti hundi hundi keenya keenya nagaya hundi keenya nagaya hundi keenya
hundi keenya nagaya. Hundi keenya nagaya. Hundi keenya nagaya. Maalummaa kun agarsiisu qubee kanatti akka feetetti gootee barreessuudhaafis salphaa, barachuudhaaf salphaa akka ta'e agarsiisa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan yeroo eega dubbistanii baratanii yaaltanii namni tokko kophaa isaas gadi taa'ee yoo yaalu maybe galuu fi ni mala. Garuu yoo nama tokko nama lama sadii taa'e tokko irraa dafee qabachuu achirraa immoo kan qabate sana immoo kan biraatti wajjin walii qoodachuu wal barsiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo kanarratti fira keessas mana keessatti yoo obboleessa keessanii wajjin haadha keessan abbaa keessanii wajjin yoo teessanii yaala. Eegasanii sadinuu arfanuu bakka tokkotti yoo jiraatanii yaada walitti fiduu dandeessu. Yaada walitti fiduu jechuun tokko keessanirraa tokkorra caaluu yookaan beekuu dafee qabatu galuu fi gatii danda'uu fi namni hundumtuu tokko akka tokkotti yaannu. Sammuun keenya dafee hin qabatu otoma dandeenyu garuu tokko suuta jedhee qabata. Tokko immoo dafee qabata. Fast reflection qabaachuu danda'an. Annaan kan biroo immoo memory photographic qabaachuu danda'a. Sammuun isaa kan akka fotograafaatti kaasu waan argisan dafee kaasee kaawwatu memorize godhu jechuudha. Kanaaf otoo wal biratti dhufne namaa wajjin walitti dabalamne irratti haasofne barachuuf yaalle dafnee guddisuu irratti tarkaanfachuu ni dandeenya, develop godhuu dandeenya jechuu kiyya. Kan biyyi kee eessa? Biyyi kee eessa? Biyyi kee eessa? Indeed. Biyyi kee eessa? Biyyi koo Oromiyaadha. Oromiyaadha. Biyyi koo Oromiyaadha. Biyyi koo Oromiyaadha. Akkanatti barreeffamuu ni danda'a jechuudha. Akkuma qubee kaanii qubeen kunis yoo baratame salphaadhaaf namaaf galaa nu adda nu godha kan biraarraa jechuudha. Afaan keenya eenyummaa isaa agarsiisa jechuudha. Akka Oromoodhaan barreeffame Oromoo kan afaan Oromooti. Kanaafuu Oromoo afaan qubee afaan Oromoo qubee isaa kan ta'e qaba. Qubee isaatiin barreeffama addunyaa irrattis ni beekama jechuudha. Garuu jalqaban mana keenya jalqabuu nu barbaachisa. Wal barachiisaan jedha. Wal gargaara na gargaara. Yeroo bartanii laatan booddee
laayik godhuu, sheer godhuu hin irraanfatina. Adaraa.